As wal beeksisaa kunoo beeksisa kana wal beeksisa oduu gammachiisa. Wirtuun leenjii Boonsaa TV International Taekwondo barattoota isaa kan leenjisaa ture marsaa afuraffaa keellorraa jalqabee hanga diimatti bakka takkatti eebbisuuf waan deemuuf gaafa alada guyyaa 3 baatii 6 bara 2010 Dinaar Siyaanaa shanan kooluu ganda Laaftoo rifeensoo magaalaa Laaftoo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti eebbisuuf bakka maatiin barattootatii fi keessummoonni garaagaraa akkasumas jaalattoonni ispoortii argamanitti agarsiisa garaagaraa qopheeffatee waan jiruuf fakkeenyaaf agarsiisa nama 10 ol mataa isaan irra deemuu agarsiisa mancaa fi billawa garaan irra dabruu fi bismaara irra ciisuu matoora firra baasuu muka ibiddaa firratti cabsuu qaruura irra gangalatu akkasumas agarsiisni isaa bomboonsaa bismaara duydaa fi garatti dhaabuun bulukeeta irratti darbuu fi diraamaa agarsiisa walii galaa akkasumas agarsiisni kanaan wal fakkaatus waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Keessattuu warroottan viidiyoo teenya taammaan dura dabarte laaluudhaan agarsiisni isaa bomboonsaan agarsiise kun dhugaa miti siriidha warri komantii jalatti jechaa turtan kunoo har'a kootaatii adda baafadhaa isiniin jenna. Gatiin tikeeta seensaa qarshii 30 qofa. Barattootaa fi maatiin barattootaa baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TV'ti. Dabalataanis barnoota ispoortii TV filmii diraamaa adda addaa argachuuf yuutuubii seentanii Boonsaa TV jechuu yoo itti barreessitan kallattiin nu argachuu ni dandeessan. Eebbifamoo martoo bagatti geessani guyyaan irraa kuni gammachuu keessani congratulations hundumti keessani eebbifamoo martoo bagatti geessani. Beeksisaa ammaas wal beeksisaa kunoo beeksisa kana wal beeksisa afuraffaa keellorraa jalqabee hanga diimatti bakka takkatti eebbisuuf waan deemuuf gaafa alada guyyaa 3 baatii 6 bara 2016 sa'a 6 irraa eegalee Dinaar Siyaanaa shanan kooluu ganda Laaftoo rifeensoo magaalaa Laaftoo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti eebbisuuf bakka maatiin barattootatii fi keessummoonni garaagaraa akkasumas jaalattoonni ispoortii argamanitti agarsiisa garaagaraa qopheeffatee waan jiruuf fakkeenyaaf agarsiisa nama 10 ol mataa isaan irra deemuu agarsiisa mancaa fi billawa garaan irra dabruu fi bismaara irra ciisuu matoora firra baasuu muka ibiddaa firratti cabsuu qaruura irra gangalatu akkasumas agarsiisni isaa bomboonsaa bishaan agarsiise kun dhugaa miti siriidha warri komantii jalatti jechaa turtan kunoo har'a kootaatii adda baafadhaa isiniin jenna. Gatiin tikeeta seensaa qarshii 30 qofa. Barattootaa fi maatiin barattootaa baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TV'ti. Dabalataanis barnoota ispoortii TV filmii diraamaa adda addaa argachuuf yuutuubii seentanii Boonsaa TV jechuu yoo itti barreessitan kallattiin nu argachuu ni dandeessan. Ispoortiin fayyaadha ittiin haa hojjennu sagantaa jireenya keessa haa buufannu dhaloota guddatoo fakkii akka taanu beeka jirru maraa ispoortiif haa kaanu. Beeka jirru maraa ispoortiif haa kaanu. Beeksisaa ammaas wal beeksisaa kunoo beeksisa kana wal beeksisa oduu gammachiisa. Wirtuun leenjii Boonsaa TV International Taekwondo barattoota isaa kan leenjisaa ture marsaa afuraffaa keellorraa jalqabee hanga diimatti bakka takkatti eebbisuuf waan deemuuf gaafa alada guyyaa 3 baatii 6 bara 2016 sa'a 6 irraa eegalee Dinaar Siyaanaa shanan kooluu ganda Laaftoo rifeensoo magaalaa Laaftoo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti eebbisuuf bakka maatiin barattootatii fi keessummoonni garaagaraa akkasumas jaalattoonni ispoortii argamanitti agarsiisa garaagaraa qopheeffatee waan jiruuf fakkeenyaaf agarsiisa nama 10 ol mataa isaan irra deemuu agarsiisa mancaa fi billawa garaan irra dabruu fi bismaara irra ciisuu matoora firra baasuu muka ibiddaa firratti cabsuu qaruura irra gangalatu akkasumas agarsiisni isaa bomboonsaa bismaara duydaa fi garatti dhaabuun bulukeeta irratti darbuu fi diraamaa agarsiisa walii galaa akkasumas agarsiisni kanaan wal fakkaatus waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Keessattuu warroottan viidiyoo teenya taammaan dura dabarte laaluudhaan agarsiisni isaa bomboonsaan agarsiise kun dhugaa miti siriidha warri komantii jalatti jechaa turtan kunoo har'a kootaatii adda baafadhaa isiniin jenna. Gatiin tikeeta seensaa qarshii 30 qofa. Barattootaa fi maatiin barattootaa baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TV'ti. Dabalataanis barnoota ispoortii TV filmii diraamaa adda addaa argachuuf yuutuubii seentanii Boonsaa TV jechuu yoo itti barreessitan kallattiin nu argachuu ni dandeessan.
Eebbifamoo martoo bagatti geessaani guyyaan irraa kunii gammachuu keessaani congratulation hundumti keessaani eebbifamoo martoo bagatti geessaani guyyaan irraa kunii gammachuu teessaani baga gammaddanii hundumti keessaani. Beeksisaa ammaas wal beeksisaa kunoo beeksisa kana wal beeksisa oduu gammachiisa. Wirtuun leenjii Boonsaa TV International Taekwondo barattoota isaa kan leenjisaa ture marsaa afuraffaa keellorraa jalqabee hanga diimatti bakka takkatti eebbisuuf waan deemuuf gaafa alada guyyaa 3 baatii 6 bara 2016 sa'a 6 irraa eegalee godina Arsii aanaa shanan kooluu ganda laaftoo rifeensoo magaalaa laaftoo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti eebbisuuf bakka maatiin barattootatii fi keessummoonni garaagaraa akkasumas jaalattoonni ispoortii argamanitti agarsiisa garaagaraa qopheeffatee waan jiruuf fakkeenyaaf agarsiisa nama 10 ol mataa isaan irra deemuu agarsiisa mancaa fi billawa garaan irra dabruu fi bismaara irra ciisuu matoora firra baasuu muka ibiddaa firratti cabsuu qaruura irra gangalatu akkasumas agarsiisni isaa bomboonsaa bismaara duydaa fi garatti dhaabuun bulukeeta irratti darbuu fi diraamaa agarsiisa walii galaa akkasumas agarsiisni kanaan wal fakkaatus waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Keessattuu warroottan viidiyoo teenya taammaan dura dabarte ilaaluudhaan komentii jalatti jechaa turtan kunoo har'a kootaatii adda baafadhaa isiniin jenna. Gatiin tikeeta seensaa qarshii 30 qofa. Barattootaa fi maatiin barattootaa baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TV'ti. Dabalataanis barnoota ispoortii TV filmii diraamaa adda addaa argachuuf yuutuubii seentanii Boonsaa TV jechuun yoo itti barreessitan kallattiin nu argachuu ni dandeessan. Ispoortiin fayyaadha ittiin haa hojjennu sagantaa jireenya keessa haa buufannu dhaloota guddatoo fakkii akka taanu beeka jirru maraa ispoortiif haa kaanu beeka jirru maraa ispoortiif haa kaanu. Beeksisaa ammaas wal beeksisaa kunoo beeksisa kana wal beeksisa oduu gammachiisa. Wirtuun leenjii Boonsaa TV International Taekwondo barattoota isaa kan leenjisaa ture marsaa afuraffaa keellorraa jalqabee hanga diimatti bakka takkatti eebbisuuf waan deemuuf gaafa alada guyyaa 3 baatii 6 bara 2016 sa'a 6 irraa eegalee godina Arsii aanaa shanan kooluu ganda laaftoo rifeensoo magaalaa laaftoo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti eebbisuuf bakka maatiin barattootatii fi keessummoonni garaagaraa akkasumas jaalattoonni ispoortii argamanitti agarsiisa garaagaraa qopheeffatee waan jiruuf fakkeenyaaf agarsiisa nama 10 ol mataa isaan irra deemuu agarsiisa mancaa fi billawa garaan irra dabruu fi bismaara irra ciisuu matoora firra baasuu muka ibiddaa firratti cabsuu qaruura irra gangalatu akkasumas agarsiisni isaa bomboonsaa bismaara duydaa fi garatti dhaabuun bulukeeta irratti darbuu fi diraamaa agarsiisa walii galaa akkasumas agarsiisni kanaan wal fakkaatus waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Keessattuu warroottan viidiyoo teenya taammaan dura dabarte ilaaluudhaan agarsiisni isaa bomboonsaan agarsiise kun dhugaa miti siriidha warri komentii jalatti jechaa turtan kunoo har'a kootaatii adda baafadhaa isiniin jenna. Gatiin tikeeta seensaa qarshii 30 qofa. Barattootaa fi maatiin barattootaa baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TV'ti. Dabalataanis barnoota ispoortii TV filmii diraamaa adda addaa argachuuf yuutuubii seentanii Boonsaa TV jechuun yoo itti barreessitan kallattiin nu argachuu ni dandeessan. Eebbifamoo martoo bagatti geessaani guyyaan irraa kunii gammachuu keessaani congratulation hundumti keessaani eebbifamoo martoo bagatti geessaani guyyaan irraa kunii gammachuu teessaani baga gammaddanii hundumti keessaani. Beeksisaa ammaas wal beeksisaa kunoo beeksisa kana wal beeksisa oduu gammachiisa. Wirtuun leenjii Boonsaa TV International Taekwondo barattoota isaa kan leenjisaa ture marsaa afuraffaa keellorraa jalqabee hanga diimatti bakka takkatti eebbisuuf waan deemuuf gaafa alada guyyaa 3 baatii 6 bara 2016 sa'a 6 irraa eegalee godina Arsii aanaa shanan kooluu ganda laaftoo rifeensoo magaalaa laaftoo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti eebbisuuf bakka maatiin barattootatii fi keessummoonni garaagaraa akkasumas jaalattoonni ispoortii argamanitti agarsiisa garaagaraa qopheeffatee waan jiruuf fakkeenyaaf agarsiisa nama 10 ol mataa isaan irra deemuu agarsiisa mancaa fi billawa garaan irra dabruu fi bismaara irra ciisuu matoora firra baasuu muka ibiddaa firratti cabsuu qaruura irra gangalatu akkasumas agarsiisni isaa bomboonsaa bismaara duydaa fi garatti dhaabuun bulukeeta irratti darbuu fi diraamaa agarsiisa walii galaa
akkasumas agarsiisni kanaa wal fakkaatus waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Keessattuu warroottan viidiyoo teenya ta'ammaan dura dabarte laaluudhaan agarsiisni isaa bomboonsaan agarsiise kun dhugaa miti siriidha warri komantii jalatti jechaa turtan kunoo har'a kootaatii adda baafadhaa isiniin jenna. Gatiin tikeeta seensaa qarshii 30 qofa. Barattootaa fi maatiin barattootaa baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TV'ti. Dabalataanis barnoota ispoortii TV filmii diraamaa adda addaa argachuuf yuutuubii seentanii Boonsaa TV jechuun yoo itti barreessitan kallattiin nu argachuu ni dandeessan. Waan qaama jabeessa sammuu guddisa nama waliif fide hariiroo cimsa. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Ispoortii. Beeksisaa ammaas wal beeksisaa kunoo beeksisa kana wal beeksisa oduu gammachiisa. Wirtuun leenjii Boonsaa TV International Taekwondoon barattoota isaa kan leenjisaa ture marsaa 4ffaa keellorraa jalqabee hanga diimatti bakka takkatti eebbisuuf waan deemuuf gaafa alada guyyaa 3 baatii 6 bara 2016 sa'a 6 irraa eegalee godina Arsii aanaa Shanan Kooluu ganda Laaftoo rifeensoo magaalaa Laaftoo mana barumsa sadarkaa 1ffaa keessatti eebbisuuf bakka maatiin barattootatii fi keessummoonni garaagaraa akkasumas jaalattoonni ispoortii argamanitti agarsiisa garaagaraa qopheeffatee waan jiruuf fakkeenyaaf agarsiisa nama 10 ol mataa isaan irra deemuu agarsiisa mancaa fi billawa garaan irra dabruu fi bismaara irra ciisuu matoora firra baasuu muka ibiddaa firratti cabsuu qaruura irra gangalatu akkasumas agarsiisni isaa bomboonsaa bismaara duydaa fi garatti dhaabuun bulukeeta irratti darbuu fi diraamaa agarsiisa walii galaa. Akkasumas agarsiisni kanaa wal fakkaatus waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Keessattuu warroottan viidiyoo teenya ta'ammaan dura dabarte laaluudhaan agarsiisni isaa bomboonsaan agarsiise kun dhugaa miti siriidha warri komantii jalatti jechaa turtan kunoo har'a kootaatii adda baafadhaa isiniin jenna. Gatiin tikeeta seensaa qarshii 30 qofa. Barattootaa fi maatiin barattootaa baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TV'ti. Dabalataanis barnoota ispoortii TV filmii diraamaa adda addaa argachuuf yuutuubii seentanii Boonsaa TV jechuun yoo itti barreessitan kallattiin nu argachuu ni dandeessan.